Seenaa fi barumsa kutaa jahaffaadha. Seenaan kun akkana jetti mata dureen ishee nama tola itti oolte eeggadhu jetti. Seenichi akkana. Namticha wahiitu jira, jaartii isaa waliin jiraata. Namtichi kun qoraan falaxee jiraata. Haala kanaan jiraata jechuudha. Laakiin namtichi kun rabbii isaa yeroo hunda kadhata. Yaa rabbii kiyya ilmoo naaf kenni jedhee kadhata. Umriin isaa guddatee waggaa 50 gahee san booda rabbiin ilmoo kenneef. Waggaa 50 erga gahe. Yeroo waggaa 70 gahu ammoo manguddichi kun dhukkubsatee firaashii irratti deebi'e. Mucaan isaa waggaa 20 gahe. San booda du'uudhaaf erga ta'e booda ilma isaa kana fidee teessee ilma kiyya jedheen. Waan lafarra deemu hunda irratti tola oolii jedheen. Laakiin jedheen ilma namaa eeggadhu keessattuu yoo tola itti oolte jedheen. Ilmi namaa yeroo baay'ee nama gana jedheen. Kanaafuu ilma namaa eeggadhu. Horii caalaa bineensa caalaa ilma namaa eeggadhu jedheen. Haganuma gorseenii du'e namtichi manguddichi jechuudha. Jiruun deemtee san booda gaaf tokko mucaan isaa kun akkuma abbaa qoraan falatee gurgurataa qoraan baatee osoo galaa jiru bofa wahii ka madaa'ee dhukkubsatee karaa irra ciisu arge. Dhaqee bofa kana fuudhee manatti galee dawaa kennee fi bofni kun fayye. San booda bofni kun osoo hin deemin dura rifeensa wayii kennee fi ila rifeensa tana qabadhu jedhee. Yeroo na barbaaddetti bakka feete yoo jiraattillee bas baaloo isheesummoo rifeensuma tanatti ibidda qabe ansii dhufe bakka feete yoo jiraatte. Rabbiin ammoo nama tola ati na oolte kana siif deebisu rabbiin haa taasisu jettee fuudhee keessi kaatee boftiin tarte. Almuhim halkan deemee guyyaan deemee halkan dhufee yeroo dheeraa booda akkuma aadaatitti muka baatee osoo galaa jiru namtichi kun namticha wahii bosona keessatti kufee arge. Namtichi kun miidhamee bosona keessa kufee jira. Gargaaruudhaaf wayita ta'u gorsa abbaa yaadate. Ilma namaa eeggadhu, ilmi namaa tola yoo itti oolte si ganaa si nyaataa jedheen. Wallaahi osoo abbaan kiyya gorsa abbaa dhiisee osoo abbaan kiyyuu jiraate namicha kana hin gargaaru jedhe. Namicha kana baatee manatti hin galee tola itti oolee sukkuumee fayyisee san booda namtichi fayyee khalaas deemee jedheen. Yeroo kana guyyaa muraasa naa kenni jedheen. Akka keessummaa isin bira haa taa'u haga yaa rabbiin amrii kee laaffisee isin biraa deemtu rakkoon qabu taa'e jedheen. Namtichi kun isa bira taa'e jechuudha. Almuhim gaaf tokko namtichi kun akkuma baratame qoraan falaxachuu deeme. Osuma inni qoraan falaxu keessummichi ammoo mana jira. Shimbirroo wahii dhuftee mucattii mootii irraa haada wahii habilii isii fudhattee deemtee mana hoxxee namticha qoraan falaxuu kana keessa buuste. Hin arga namoonni illee. San booda wataaddarri beeta mangistii yookaan mana qasrii mootichaa kana deemnee bakka shimbirroon habilii warqii intala teessanii buufte agarre deemnee haa finnu jedhee laala hadiisaa jedhe. Mana eenyutu mana namicha qoraan falaxuuti. Khalaas namtichi qoraan falaxuu inni nu fide. Guyyaa tokkoffaa eega, lammaffaa eega, sadaffaa eega fidaa hin jiru. Warqiin kun wayita inni bu'u ka arge ammoo eenyu keessummichatu arge. Keessummichi fuudhee dhoofate. Guyyaa 3 guutuu erga argan booda gaaf tokko namtichi qoraan falaxu kun qoraan falatee wayita deebi'u mana isaa duratti poolisoota jira. Qottu jedhanii maal balleesse? Wallaa wanni ati balleessite ati hattuudha jedhan. Ani maal hate jedhe. Shimbirroo wayii fiddee warqii asitti erga buuftee silaa warqii ka deebisuu qabdu deebisuu didde jedhe. Almuhim fuudhanii namicha qoraan falaxu kana mooticha bira fidan. Yeroo kana keessummichi mana isaa keessa jiru kunillee isa waliin dhufe. San booda warqii maan deebisinii jedhee mootichi. Warqii wahiituun agarree waan isin dubbattan kanallee hin beeku jedhe. Yeroo kana keessummichi akkana jedhe. Ani silaa isinitti waa hima isa sodaadhaa jedhe. Maal sodaatta? Bakki ati jirtu bakka ati waa sodaatan dubbadhu jedhani. Yeroo kana qooyaa jedhee kiisii harka naqee warqii tana shimbirroo wahii buufte. Yeroo kana namtichi qoraan falaxu kun hin fuudhe. Abboo haa deebisnu mootichaa. Kun ka mootichaatiin argita bakka shimbirroon tun inni kun ka intala mootiiti haa deebisnu jedhee baay'ee kadhadheen laakiin haafni isa mo'atee deebisuu didee bakka inni kaayee waan beekeef akka gaaf tokko isin dhuftanillee waan beekeef warqii kana fuudhee kiisii kaallee warqiin kun kanaa jedheen. Yeroo kana namtichi kakatee abboo ani waan isin jettanillee kunillee hin kijibaa ani qubaa hin qabu jedhee kakatullee namni isa amane hin jiru. Almuhim fuudhanii mana hidhaa keessa kaa'an. Erga mana hidhaa keessa kaa'an booda namtichi kun khalaas hidhamee jira.
osuma taa'u bofa san yaadate. Shimbishis rifeensa san baasee ibiddatti qabe bofni hin dhufte. Abboo akkana ta'ee jedhee bofa kanatti himate. Bofni abshir rakkoon hin jiru jedhee. Yeroo kana deemee bofni kun morma intala mootii mucattii mootichaatitti morma isii irratti marame. Yeroo maramu kana mootichi sodaate. Deemee doktoroota fi warroota bofaa waa'ee bofaa beekan fide. Wanni inni hin fidne hin jiru morma isii irraa ba'a. Bofa kana immoo achitti waa gochuudhaaf morma isii kana cammaqee ajjeesa jedhanii sodaatan. Oduun ammoo eenyu bira gahe? Namicha mana hidhaa jiru kana bira gahe. Ani haala salphaadhaan irraa baasuu hin danda'a dhaqaatii mootichatti himaa. Yeroo kana gaardiileen deemanii mootichatti himanii abboo namtichi sun akkana jedha akkami jennaan fidaa jedhe. Hin fide. Akkana jedhee namtichi akka qoraan fudhatu. Ani haala salphaadhaan irraa baasuu hin danda'a laakiin shartii sadii qaba jedhe. Shartiin tokkoffaa waan an jedhu amanuu qabdan jedheen takka. Lammaffaa immoo bofa kana erga ani morma isii irraa buuse booda akka hin ajjeefne lama jedhe. Sadaffaa immoo intala teessan tana natti heerumsiisuu qabdanii jedheen. Tole jedheen homaa gochuu hin danda'u kaa intalli isaa du'e irra homaa gochuu hin danda'u. Almuhim dhaqee bofa kana harkaan tuttuqee itti haasa'ee bofni kun irraa bu'ee ofirraa tare. San booda jedheen ila ani warqeen isii akka mana keenya irratti bu'e hin beeku. Waan hima saniituu hin beeku. Yoo nan amane namicha kana qabaatee itti xabaqqe godha hin amane. Namicha fidanii gaafannaan hin amane mana hidhaatitti ol darban. Bofa immoo dhiisanii jiran. Ka sadaffaa immoo shartiin kiyya intala teessan na heerumsiisuu qabdanii jedhee. Akkas taanaan jedhee intala ofii namticha kanaa kennee. San booda jiruu qananii, jiruu gammachuu, jiruu nagahaa jiraatee gorsa abbaa ofii sanillee bobaa jala kaahatee waliin jiraatee jedhama. Dhugaadha ilmi namaa yeroo baay'ee hin jennu laakiin ilmi namaa erga ati tola itti oolte booda dhufee duubaan haasoo akka jedhan san sitti naquu danda'a yookaan baangaa duubaan sitti naquu danda'a yookaan taa'eetuma si waanyee si nyaachuudhaaf ta'uu danda'a waa hedduu si gochuu danda'a ilmi namaa jechuudha. Amala ilma namaadha. Ilmi namaa aadaadhaan namni kun akka ati guddattu hin barbaadu. Akkasuma yoo ati guddattee isa caaltee waan ati isa miidhu itti fakkaata. Akkuma ofii waan siisa hojjechuu laakiin ati yoo guddatte illee isa gargaaruu dandeetta. Amalli ilmi namaa barreeffama reefu wahii dubbise wahii akkana jedha. Amalli ilma namaa jettee tu gaddisa. Amalli ilma namaa dhagaa caalaa najjabaatee jira jettee jecha kanatu naaf dhufe. Akkasiin irraa akka seenaa irraa biratti nabdii qaba. Seenaa biraatiin akka walitti deemuutiin kan naaf tura. Osoo bakka takka hin deemin share, like, subscribe gochuun nagatina. Ana Ahmad Awrooti.